السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون هردفتوتا في كبجمتوتك أكم نجا جرتو تجيباتو سنجيتشا النجا الحمد لله. هرمي دام سويتنين سنين جو في أكسم اللي أكرر برمسة أرجعت جتشولا كيستو جولين هارا جتشولا جولين هارا يوجد ورجاليتني كربينا ما ديبيل في أدون تاني اسن نبيتن جتشولا جولي هارا فريشي ريفو biyyarraa dhufan isaaniifin jechuudha dhaamsa kana ka dabarsu kuwwan keessanis laayikii gochuudhaan waliif qoodaan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Innis maal seetanii hiriyaa madaamitti tiyyaati jechuudha. Maannaa jettee ergan fudhadhee intala jechuudha Itoophiyaadhasiin ergan biiroo fidadhee reefuu ji'a lama jettee reefuu ji'a lama ergan biiroo fidee achiin waanuma wayii irratti wal dhabneetineen gara biiroo deebisuuf ka'ee jette. Gaafa gara biirootitti deebisuuf ka'u bilbila isii irraa fuudhee jette. Bilbila isii irraa fuudheetiin ilaalee bakka kanatti sirritti ijoolleen keenya sirritti of eeggachuu qabdan jechuudha. Bilbila isii irraa fuudhee ilaalee bilbila isii irraa fuudheetiin yoo ilaalu ijoollee kiyya footoo kaastee jirti, viidiyoo waraabdee jirti. Viidiyoo waraabdee saniin illee immoo footoo ijoollee kaastee saniin illee immoo gara WhatsAppiitiin namaaf ergitee jirti. Mana keessallee uffatallee viidiyoo waraabdee jirti. Isallee namaaf ergitee jirti. Maal yaaddeeti? Way waan irratti hojjechuufi waan irratti hojjechuuf kana yaaddeeti jedheetiin dura gara biiroo geessuu hedaa deebi'ee dhiisee jette. Deebi'ee dhiisee jette wanni isin dhiisteef maaliif akkasiin akkana gootu qorachuuf isin galee qorachuuf. Innaa ijoolleen keenya jechuudha yeroo baay'ee jechuudha ijoollee isaanii viidiyoo hin waraabinaa, footoo hin ka'inaa, wajjiinis hin ka'inaa. Daa'imaami ofitti maxxansitanii ol fuutanii wajjiinis hin ka'inaa. Odoo viidiyoo iyyuu waraabaa jirtan ofii keessanii of waraabaa jirtan iyyuu jechuudha. Yooma daa'imni sunuu keessa isin harkaa seente tasa jechuudha. Yookaan gizee isin duuba darbitu yookaan gizee isin bira dhuftu yoo keessa isin harkaa seenteetiin jette viidiyoo san gubaa malee gadi lakkisinaa yookaan iyyuu bilbila keessan keessatti dhiisinaa jechuudha. Maaliif sirrii miti. Yeroo baay'ee jechuudha isaan daa'imman isaanii miidiyaa irra baasuu hin barbaadan. Ofii isaaniitiiyyuu jechuudha. Kan namni biraa isii baasuu miti ofii isaaniitiiyyuu ol baasuu hin barbaadan. Ijoolleen baay'een keessan akkas jechuudha. Isiin akkas naa jettee jennaan itti haasa'inaa jetti. Itti haasa'imee irratti bilbiltee. Gaafa naasofsiisu akkana jetti jennaan ani lakkibee ijoolleedhaan ijoollee tanniin guddisaa jira. Manni an hojjedhu hagana gayaa mana kana ka jedhu itti ergee jetti mucattiin jennaan anis immoo akkanaabee ijoollee hiriyoota isiitiin ijoollee tanniin guddisaa jira. Baay'ee na jaalatanii baay'een jaaladha. Mana an hojjedhus kana jetteeti malee waan biraatii miti jedheen akkasitti isitti hime jechuudha. Innaa kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha daa'imman isaanii mana keessa deemtanii kifilii isaanii uffata isaanii irraa sirritti of eeggadhaa hin waraabinaa. Yoo tasaayyuu doon argin keessa isin harkaasee viidiyoon sun isinitti hafu gubaa. Deebi'aa viidiyoo biraa hojjedha kophaa keessa. Kanaaf jechuudha yeroo baay'ee viidiyoo hojjettan kophaa keessan kifilii keessatti hojjedhaa zee barbaadde. Garuu kifilii isaanii keessatti footoo ka'uu, kifilii isaanii keessatti viidiyoo waraabuun hin barbaachisu. Hin barbaachisuun isiniin jedha keessattuu bakka kifiliiwwan isaaniitii fagaadha. Saaloonii fi kifiliin keessan rakkoo hin qabu. Kanaaf kifilii isaanii irraa fagaachuu kifilii isaanii waa meeqatu jira. Uffata isaaniitu jira, uffata isiitu jira, uffata isaanii akkuma beektan isaan uffata isaanii akkasuma afuma namoo afoo kaayanii tasa viidiyoo keessaayyuu isin harkaa seeni viidiyoo san gubaa. Isin jira ijoolleen keenya baay'een keessan
Kawaan birqii isinitti fakkaatee daa'imman isaanii wajjin viidiyoo waraaba gallatteessan of eeggadhaa. Wanti kun isin adabsiisa jechuudha. Sirrii miti isaan waan biraa shakkan. Fuutanii footoo kaastanii kan maatii keessan irratti ergitan, kan hiriyoota keessan irratti ergitan, daa'ima wajji footoo kaatanii waan kanarraa sirriitti of eeggadhaan isin jedha buleeyyan kiyyaa. Sirrii miti yeroo baay'ee jechuudha. Isaan gaafa ittiin wal dhabdee ati biiroo nageessaa jetteen dursanii jalqaba bilbila kee fattashan. Dursanii bilbila kee marmaran jechuudha sirraa fuudhanii waan keessa jiru. Meeshaa isaanii akka ati viidiyoo raabde akka ati footoo kaaste mana isaanii daa'ima isaanii isaan kanaaf hin shakkani jechuudha. Yeroo ammaa kana keessattuu yeroo kana tiktookiin badii kanaa jechuudha. Natti aarteetiniin yookaan si wal dhabdee tasa yookaan mataa kiyya duwwaa waraabdee booda ganna lakkistii isaan akkuma beeytan akkuma namoonni nuti mana keessatti mataa duwwaa deemnaa mana warra keenyaa maatii keenyaa keessatti mana keenya keessatti isaan akkasuma mataa duwwaa deeman uffata gaggabaabaa uffatan hin beeytan jechuudha. Hundumti keessanuu mana isaanii keessa waan ta'eef akka biyya keenyaa san keessummaan tasa nutti ol seenaan hin jiru isaa jechuudha. Mana isaanii keessatti uffata isaanii balballi isaanii cufaa oolaa hagati seenii jettuunitti namni seenu jiru waan ta'eef fira isaaniitu odoo ta'e walii bilbilanii dhufaa jiraan. Bilbilaan dursa isaan odoo lukaan dhufin bilbilaan walii dhufan. Kanaaf yeroo sanitti obboleettii tiyya dhufaa jira, obboleessi kiyya dhufaa jira, haadha tiyya dhufaa jira. Dursa bilbilaan jarri bilbilaniit gaafa san qophaa'an uffatamus yeroo san uffatan jechuudha namni dhufuu beekanii. Akkasitti malee isaan akkuma biyya keenya amma balbalum gane warra nayyee jirtu jedhanii tasa gizee ol seenan sanii miti akkasii sanii miti. Kanaaf gizee kana immoo isaan yeroo akkana uffata akkana uffatan kan tasa wayin waraabdii tasa wayi footoo nu kaastee borummoo gadi nu lakkistii aarii keenyaaf waan jedhu jechuudha. Uf shakkanii bilbila kee fattashan jechuudha. Kanaaf footoon kee rakkoon qabate footoo kee ka'e garuu isaan irraa daa'imman isaanii irraa kifilii isaanii irraa uffata isaanii irraa sirriitti fagaachuu qabdu. Isin jedha buleeyyan kiyyaa warri beeytanii ijoollee haaraa warra hin beeyneefini ani kana kan jedhaa jiru. Ijoolleen keenya kaan ni beeytanii namni kamuu daa'ima ni jaalataa ol fuudhee wajji footoo ka'uu dhungachuu akkasuma akkasii hin jiraami garuu isaan jechuudha waan akkasiisan hin barbaadan daa'ima isaanii akka footoo kaasan hin barbaadan. Wallahi hin barbaadan sirriitti irraa of eeggadha ijoolleen keenya. Hagamuu yoo ati jaalatte hagamuu yoo si jaalatan hagamuu yoo daa'imti sun si jaalatte hagamuu yoo ati jaalatte jechuudha akka ati footoo kaastu hin barbaadan. Si galee heeyyama isaaniitiin yoo isaan siif heeyyaman malee yoo isaan si amananii siif heeyyaman malee isaan ka isi daa'imsa wajjin footoo si kaasanii waa si heeyyaman malee heeyyama isaaniitiin ala dho'isaan daa'ima isaanii footoo hojii ka'uu viidiyoo hojii waraabuu hin barbaachisu. Isin jedha buleeyyan kiyyaa akka irraa hubattan abdiin qaban isin jedha sirriitti of eeggadhaa. Sirrii miti ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha. Akkasumallee hiriyoota keessa wajjin isaan ka hamattan yoo ta'eetiin hin jedhe voiisii walii ergitanii yookaan isii bira teettan san kan hamattan yoo ta'e yeroo kana jechuudha isaan hin torgomsiisan. Nama torgomsiisan jechuudha. Kanaaf sirriitti of eeggadhaan isin jedha obboleeyyan kiyyaa. Bilbila keessarraa fuudhanii gaafa sitti aaranii isaanii wal dhabdee takka gara biyyaa si galchuuf takka gara biiroo si geessuuf yoo jedhan dursaniit bilbila kee sirraa fuudhan isaan. Kanaaf obboleeyyan kiyya sirriitti of eeggadhaan isin jedha. Akkasii hundaa miti garuu tokko jechuudha keessatti warri daa'imman qabanii fi warri waxxaatii kunneen bilbila sirraa fuudhan jechuudha. Maguddoota kanneen yoo ta'an malee. Kanaaf warri akkasii of eeggadhaan isin jedha obboleeyyan kiyyaa maaliif waan osoo hin beekin wayii waan ati itti yaaddeen godhi wayii waan ati keeriif gootu yeroo baay'ee jechuudha gara rakkootitti jijjiiramuu danda'a waan ta'eef isin ka jaalalaaf yookaan daa'ima isa wajjin footoo kaatan yoo ta'e isaan immoo gara biraatitti si fudhachuu danda'an ta'a. Tokko isaanii jechuudha hundaas miti garuu hundumaafuu isin irraa of qusachuu irraa of eeggachuu qabdan isin jedha.